anaaf Nasruu qofa osoo hin taane ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan hundi keessanii wal dhabbeen takka yoo kan isin jidduu dhuftu taate jaarsaan fixachuu yaalaa aadaadhaan fixachuu yaalaa harkaan waliin bu'uudhaaf waan ta'an walirratti hojjechuudhaaf fagaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kan naatuuf salaamanni kiyya kan jaalalaa kan hundi irraa buqqee isin haa ga'uu isin jechaadha. Egaa akkuma beekamu waan irra turres quba qabdanii waan intana duraas dubbachaa ture quba qabdanii nutis mana Nasruu dhaynee raantana anaa fi manguddichi Taajuun illee waliin dhayne ammaan tanaan ga'anis kunoo asitti makiinaa irraa jalaa bu'ee mana gale akkaan mana galeen viidiyoo kaayadheeti Nasruunis haa galatoomu nutti hin buune osuma aara qabuuti nu taqabbalee waliin teenye akkasitti dudubbanne akkasitti gaa inshaallaati baay'ilamaan addaan ba'anii inshaallaati rabbi haa fixu jaati du'aa inaa godhaadha rabbi sirraa haa fixu obboleessa keetiin walitti rabbi isin haa fayyisu jaati du'aa inaa godhaa hundi keessanuu kadirillee dhaqeetiin tanaan dura isaa fi jaartii isaa jidduutti illee haasawee akka inni jaartitti illee hin dubbanne godheetiin ture mana Nasruutti kaatee alhamdulillah inni illee nu qeebalee Aayishaadhaa tokko kaati kishoo aara qabaa achitti natti fiigee malee inni nagee malee takkanaatiin isin hin jaagaatti kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa rabbiin dubbii tana garteemi karaa tolutti sirraa haa fixu jaati du'aa inaaf godhaa egaa toltuu walitti gammannaa namni keenya kun bakkuma jirutti nagayaan wal jaalatee jaalalaan akka waliin jiraatu barbaannaa anis sanumarraa hin kaatee badiitii duraanii hundarraa duuba deebi'eetiin kaatee har'aan tana kunoo akkuma ani isin jee baay'ee lamadhetti mana Nasruu deeme baay'ee lama keessan guutee isinin jechuudhaafin viidiyoo tanallee kaameeraa kaadde wallahi osoon dhufee akkaan gattaa'een qamisa tokko qofa ofirraa lafa darbeetiin gattaa'e akkasitti gaatee alhamdulillah dubbii tana rabbii sirraa fixu jaatii du'aa godhaadha. Dasiidhaa fi aliin illee hin jiranii isa qofaa jira yeroo durayni akkasitti kaatee Aashaan alumarraa nu dhufte bakka isin dhufte illee hin beeku nuti sumuna jirre inni gatteenye isin alaanitti ol seenteetuma akkasitti natti ceetee sababa sanarratti isaa fi isin illee walitti aaranii sababa guyyaanii isaan illee rabbiin gartee jidduudhaa fixee rabbiin walitti haa tokkoomsuu ani ilma dhiiraa kamanan dhufee harkaan itti beeku nutti fiigee tunee akkaan itti ala baasu hin beeku jeeniititti loleeni haa galatoomu obboleessi kiyya Nasruuni dhugumatti Nasruun dhiira anaatutti kalate malee wallaahi osoon haala kiyyaa fi badii tiyyaa fi waldhabbee anaaf jidduu jirtu jala deeme lafti tanaa miti anuu nagayaan dhaqee bakka sanirraa hin galu wal dhabaa dhufaa waliin bu'iinsaa dhufaa haa galatoomuu san hundaa hin qabu nagayaani nu keessummachiisee nu tasgabbeessee waliin gatteenye hanga gartee Aashaan dhuftee yaa'iin ittiin kaasin duratti nagayuma waliin taa'u birra ta'a akkanaatii gaa kunoo Oromoo tiyya isinillee warreettan duraan natti aaraa turte hundinuu dhiifama naa godhaa nama waliif dhiise rabbiilleen dhiifama godhaaf jedhe takkasittanis gammachuma saniifiin gattaa'ee kaameeraallee kaadde isaanillee kaatee hin jiranii akka Nasruun dubbatutti dasiillee dhukkubaa fuudheetii aliin mana hakimaatti kulchiisee jee dubbata isillee kaatee rabbi haa fayyisu inshaallah tiyyaa fi ta'isii osoo hin taane wal dhaba kiyyaa fi qaisaa kanaatiitu hedduu takka gartee maxaxee tanatti ta'ee nama mufachiise malee ta'isiidhaa aadiidhaa dhalaadhaa yoo gartee karabbi tolchu taate tolte
jaarsaa jaartiidha. Toluu baannaanis aadiidha. Isiillee akkasumatti hafee fi anillee akkasuma naaf hafee jechuu guyyaa fi maaliif dhalaadhaa jennee naaf Nasruun waliin buunee sadarkaa kanarra waliin gahuun har'a Nasruun nama guddaadha. Nama kabajaallee qabu uummata Oromoo biratti illee akkasuma anallee har'aan booda kabajaa guddoo na biraa qaba. Tanaan dura taa'u wallaalaa fi kalataan hojjenne san dhiifama. Tuntana inshaallaati rabbi haa laaffisuu dubbii tana rabbiin gartee haafitu jaati du'aa naa godha ilmaan Oromoo keessaa fi alaallee kan dhiiraatii fi kan dhalaatii fi hundi keessanii maaliif har'aan tana Nasruun wallaahi matuma kiyyarraa'u dilas obsan qabu nama dilana kan gartee wallollee wanna jee obsan qabu dhugatti obsa qabaa dhugatti dhiiraasi kan hundaan maallate nuuf obsee hanga nuti gartee afaan nagayaatiin hanga jaartiin san dhuftee achitti Aishaan naallolti illee isinillee hanga wal dhabutti kabajaa ilma namaatiif qaba. Takkanaati isinilleen Oromoo tiyya bakka jirtanitti du'aa inaaf godhaa jajjabaadhaa jajjabeessaa viidiyoo tanallee hanga dhumaatti illee daawwadhaadhaa laayik godhaadhaa sheer godhaadhaa wal biraan illee naaf gayaadhaa isiniin jaaladhaa isin malee maaliin qabaa Oromoo tiyya. Takkanaati dhaamsi kiyya gammadee isinillee baga gammaddanii isiniin jechuu barbaadeti inshaallah kaatii fuula dura waan kaa waliin irra geenyu arguuf teenya na qofa osoo hin ta'in hanqaan danda'utti obboleessa kiyya Kadirillee fuudhee Nasruudhaan waliif fayyisuudhaaf yaalaatiinidha. Isallee rabbiin haa laaffisu jaartii isaatii fi isallee rabbiin jidduu dhaabbatee nagaa jidduutti haa buusu. Innis sheexaanitti fakkeesseetuma bakka nan gaafa duraa jiru san jira waan ta'eef jaartiidhaan hedduu takka wal dhabu jira. Nasruun fakkaatti jechuudha. Jaartiin illee iccitti jaarsaallee yoo qabaaftu taate aadiidha. Wanni sun wooma silaa himamuu qabu. Wooma sirraa sirriiti. Wanni isin goote takka badiillee hin daleenye. Tuntana taaliitilleen Nasruma keessaan dhumti Nasruu sababummaa dubbii tiyyaa fi Nasruurraa ka'ee balaan deemtee Kadirii fi Alillee nayite achumaanuu Alillee dhiifama gaafachuuf hin ta'a. Asumaanis dhiifaman jechuun ni barbaada. Alumaanuu kana caalaa wanni itti gammadu hin jiru. Dhugatti ani har'a guyyaan kun guyyaa anaaf gammachuuti. Maaliif obboleessa kiyyaa waliif fayyuun anaaf hamilee guddaadha. Hamilee guddaadha. Namni sadarkaa amma jiru tanatti nuti ijoolleen taanee akkasuma uummata Oromoo birallee kabajaa qabna. Oromoon illee akkasumatti kabajaa nu biraa qabdi. Oromoodhaaf bakka guddaa qabna. Sadarkaa kana keessa jiraachaadha. Har'aan tana waliin buunee akka biqiltee isaatti gaafa nuti wal nyaannu namni biraatillee nu ajaa'ibaa nu jajaa. Sabni biraa har'aan tana agartee afaan keenya wallaaluu isaati miti biyya Arabaataa keessa jirtu illee nu jajjeen nu ajaa'ibti. Sababa itti afaan keenya hin beekneef jecha wayyaadhaan kanaa'u osoo har'a afaan keenya beekanii edaa jarri kun jarri godaanee nu keessa jiru kun jara ifeef waliin feene haala kanarra waliin jiru ja'an nu tuffatanii lammii teenya illee tuffatanii saba keenya illee tuffatanii biyya teenya illee tuffatan. Kun ta'uun qabu. Anaaf Nasruu qofa osoo hin taane ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan hundi keessanii wal dhabbeen takka yoo keessan jidduu dhuftu taate jaarsaan fixachuu yaalaa
aadaadhaan fixachuu yaalaa harkaan waliin bu'uudhaaf waan ta'an warratti hojjechuudhaaf nama tokkolleefu tolchan qabu. Waan na godhe anaaf beeka. Hedduu takka na miidhe waldhabbeen tun hedduu takka na miidhe dhugaa rabbii dubbachuudhaaf tuntana Oromoo dhiyeessillee na eebbisaa du'aa inaaf godha warreettan hanga tanaan dura viidiyoo jalatti koomentii jalatti abaarsa garaagaraa na abaaraa turtan lammiin haqa waldaa qabdi afoon nillaahi duuba deebi'aa abaarsi lammiidha gaariidhaa miti isin saba kiyya obboleessa kiyya dhalaan obboleessatii dhirti obboleessa kiyya ani kanan barbaadu sanaan duraallee halataan yookaan hin godhu taate arraan booda waan kana takka ittiin deebi'u waada kun afoon nillaahi jaatii du'aa inaaf godha na jajjabeessaa tanaan isin dhaammachuu barbaada ammoo viidiyoo jiidana laayik sheer gootanii Oromoo guutuu addunyaarra jirtu hunda biraan akkanaaf geessanii barbaada akka namni viidiyoo jiidata dabarte jala deemee waan san haala dabre san tiyyaa fi hunda jala deemanii gochaa hamaa yookaan waan hin taane san yeroo argan zanni nabbaduudhaan mala natti aaruudhaan mala kun hin barbaachisu ani kanan jaaladhu ani lammii tiyyarraa eebbaan fedhaa jaalalaan fedhaa aadaan Oromoo jaalala nu barsiisee wal hammachuu nu barsiisee wal kabajuu nu barsiisee xiqqaan hangafa isaa kabajuu nu barsiisee ta akkasiiti obboleeyyan kiyya isinis ta dabarteef dhiifama naaf godhaadha du'aa inaaf godhaa tanaan isin dhaammachuu barbaada waliin jabeechee viidiyoo kanallee laayik sheer godhaa isiniin jedhuuf dhiifama wajjin osoon koman osoonatti naar maaliif viidiyoon tun babal'attee ilmaan Oromoo hunda bira akkanaaf geessuun barbaada malee waan biraa takkaaf isiniin hin jiru akkasitti laayik sheer gootanii Oromoo addunyaarra jirtu hunda biraan naaf geessanii uummanni Oromoo guutuun gocha keenya duraalee sanirraa akka duuba deebi'ee naaf hubachuu akka qabuuf isin barsiisuu guyyaa malee waan biraatii miti. Saniifuu babal'isaa viidiyoo tana laayik sheer godhaatii hadaraa dhaamsa obbolummaa dhaamsa lammummaa dhaamsa sabummaa laayik sheer gootanii wal biraan akkanaaf geessanii barbaada kallattii cufaanii kana dhaamsi kiyyaa Oromoo tiyyaa isiniin jaaladha ta dabarteef dhiifama naaf godhaa kana dhaamsi kiyyaa hadaraa ammoo viidiyoo tana wal biraan naaf gayaa dhaamsa obbolummaati kennaan bakka duraanii san hin jiru bira dabreetiin jira hunda isiituu akka sheenaatti wallaahi ittiin gaabbaadhaa jira osoon sabni keessa jirru kun haala nu keessa jiru hunda hubatu taatee haala mush anaaf nasruu qofa osoo hin ta'in magaalaan keessa jiru tun uummanni biyya Yaman kun irra waliin jiru kana hubate wallaahi nu wajjin jiraachuudhaa miti uummanni keenya kun guyyaa lama biyya isaanii keessa akka bulu hin fedhan warra ifiifuu akkana wal godhu hin jaani kaan asitti seerii waliin godhee wal maraacha kaan maal wal godhu takkanaati kan viidiyoo biraatti waliin deebi'utti nagaa innaa turaa
Chaawu. Oromoo isin jaalladha.